nama udah nyatu budenya Ustaz Muhammad Roki Ustaz nama udah nyatu budenya nih bar waji di fama waji ande waji ana sidi fama waji ala ya sajla kati debi bersama di terakhir bersama Ahmad Badash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di famana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amantana mamon arrafni amantana arrafsu ke tabayiran. Kristanan nan jallat. Muslimas nan jallat. Qur'anas nan jallat. Wangelas nan jallat. Yoon amantii islaamaan kabaju ta'e amantiin kan koo kan kiristaanan kabajamu. Yooni quraanan kabaju ta'e wangeelliin kabajamu. Yoon kalkaleessa dogoggoreera miti. Dogoggoran kaleessa godheef immoo dhiifama gaafadhe iddoo kaleessaatti hin deebi'u. Namni immoo anarraa baratee deebi'uu qaba. Inni kaleessa ammina yaaduuf ka'ellee gara qajeelinaatti akka deebi'u. Inni kaleessa islaama jibbu akka jaallatu. Inni kiristaana jibbu immoo akka kiristaana jaallatu. Jaalala labsuun malee wanta biraan miti. Eenyuunis labsu. Eenyuunis loluufis karooras hin qabu. Miliyoon. Musliima wajjin walii galee jiraachuu kiristaana wajjinis walii galee jiraachuudhaan akka walii galee. Waasiidhaamuugaa ergamsi waame dhaggeeffadhu ajandaasi dhaabe waan jedhaniif Ustaaz ittiin tolle ta'a. Dirqamaanis immoo dhaabuun akka dhagoona. Namoonni keenya ani shaadaan qabadhalaan oon barbaade dhaggeeffadhu. mirga keeti. Isa namni aannan ergona eenyus hin baxabbatan amantaa kiristaanaas hin tunneen ammas taanaan hin tunneen amantaa musliimaas hin tunne hin tuqus hin tunnees hin tuqus. Yaamar kasi afuufuuni siliqintuu fi malee siifi miti jedhan. Inna gidaarii naanna'aa jirtu miliquu fi milixuu maaliif mudinitti qabatta miliyoona darawaa Dhaggeeffasitti himaati. Ani jechuudhaan nama ilaalee hin deemne dhaggeeffasitti hima. Wayi paasterii ilaalee hin deemne wayi kiristaana ilaalee hin deemne wanta ilaalee deemin qaban. Namni koo deeminaan jedheef hin deemu namni kiristaana ta'inaan jedheef hin ta'u namni musliima ta'inaan jedheef hin ta'u. Kana beekuu qabdu. Bora walee raajii ta'inaan hin jedhinaa malee namni kun ni ja'an kuni viidiyoon kun irra deebi'amee hojjetama. Obboleessi keenya miliyoon dirribaa yeroo gabaabaa keessatti shaadaa qabata yeroo gaarii miliyoon barsiisaatiif beessoo sinis na taazabaa mubee nagaan oola. Iko awal hin deemini dhiifama. Nagaatti lakka. Ciao. Miliyoon. Mubaarak akkam nagaa jirtaa? Nagaa kooti barsiisaatiif beessoo akkam? Galanni waaqaa. Raayyaa abbaa maccaa jechuun islaamota yookaan musliimota qofaaf nama dhalate miti. Kiristaanota illee hin fayyada. Manzummaa inni gadhiisu musliimota yookaan islaamota qofaan fayyadu. Kiristaanota illee hin fayyada. Raayyaa abbaa maccaan ayyuu keenya, beekaa keenya, ogeessa keenya yoo jenne waan qirnu jedhu tokko illee hin qabu jechuudha. Mee manzummaa isaa keessaa yeroo hundaa wantan irraanfachuu hin dandeenye tokkoon jedha. Obbolummaa jennee wanti nu hawwaannu furmaata barbaaduun mee wala barbaannu kuwaa micha diinii bidira hawwaatu mee wala gaafannu adda addatti yaanu mee waliif ataanu nama walitti taanu yaa rabbi nu buusa obbolaa walamanu ati nurraa qabii kan nama kayyanu nama karaa dheeraa utuu deemu walganu osoon obboleessa koo jedhee amanu kan yaada koo fuudhee aduu itti kennu yoo wallaalummaaf ta'e rabbiin siif abanu yoo munaaf ogummaaf ta'e ardiin si haganu yaa rabbi nu buusa obbolaa walamanu nama yaada gaarii wal bira kamanu. Kana taanu malee yoomuu keessaan baannu wanti ni jaannu wanti waliif dhaabnu hundee jiru keenya rabbiif jiraannu. Dhaggeeffadhu amma kun jechuudha waa'ee obbolummaadha.